Haaya akkam jirtan nagaa jirtuun dikechanuu akkam nagaadha isiniin jecha warri gara keenyatti sapiraayizii yuutuub irraa isiniif gadhiifama jettee ejjanaan jettan sapiraayizii isiniif gadhiifama isiniin jedhe isiniif gadhiifama garuu wanti nani jedhu waan hin guunneef jechuudha. Viidiyoon ani gadhiisee ture san nama 500 fi isaa oltu ilaale garuu kana jira naqee maatinaaf ta'e nama 4 fi 5 ta'e jechuudha. Kanaaf jechuudha kanan hin gadhiisne nan gadhiisa. Ammas warri viidiyoo san ilaalee jiraattan gara YouTube kiyyaatiin kottatti maatinaaf taa'ee sapiraayizii wayita isiniif qaba. Hunda keessaniifuu bakkee tokkotti waan baay'ee isin gammachiisu isiniin jedhee akkas kana fakkaata. Kotta gara YouTube kiyyaatiin maatinaaf taa'ee linkii YouTube kiyyaa TikTok jalas ni jira. Yoo akkas ta'uu baate immoo asii yoo isinii dhufuu baate immoo namoonni tokko tokko nuun dhufu waan naan jettaniif jechuudha. Yoo gara isinii dhufuu baate YouTube irra galtanii almas biraan hojjetta isiniif ba'a jechuudha. Kana fakkaata hundi keessanii kottatti maatinaaf taa'ee isiniin jedha. Hundi keessanuu jechuudha namni viidiyoo kana ilaaltan gara YouTube kiyyaatiin kottatti maatinaaf taa'ee wanti achirraan isiniif gadhiisu hin jira jechuudha. Namni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessanii bira hin darbinaa kotta maatinaaf taa'ee